نمبي كنا mana shagoye keessa video kana waraabame ayye mana shagoye keessa otoo hin jiru hojjechaa otoo hin jiru kan waraaban akkas taatee hojjetatte jechuudha. Eeyyee koosni darba ayye suuraa kabiraa ammas kan argatte inni kun duraan otoo hojii kana sirriitti babal'ifatiin shaakala irra jira manni keessa jiru dhibbaa waan tureefan goodaa taa'ee hojjechaa ture. Tole. Inni kun tuutaa dhawatiin. Inni kun isuma nama hojjechaa jirudha ammumadha. Kun guyyaa sadiidha ergamni hojjetee viidiyoo isaa. Kunis akkasuma dhiyeenyatti. Ayye uffata waan yaadannoo sitti kennu uffadhuuti as naa badhi. Yaadannoo jajjabaadhaa sagantaa aariyaa jabaadhaati bakka uffaticha uffatee maal akka fakkaatuu fi eenyuun akka ta'e uummataan caalatti wal baree manni keenyas fooloo godhee sana booda sagantaan keenya kaayyoon samaa inni wanti tokko yeroo waa qophaa'ee uummatatti as ba'u kaayyoo isaa maal isaa wanti hundi isaa maal buuftan seessanitti wanni hundi isaa namaa galuu qaba akka namaa galuuttis immoo maali kaayyoon asirratti suuraa isaa fidanii agarsiisu asirratti bucaa fidanii mul'isu nama tokko gammachiisuu danda'a nama tokko mufachiisuu danda'a ilma namaa taane immoo keessattuu nama miidiyaa yeroo taanu nama hunda gammachiisuu hin danda'amu yaada kennaa yoo jedhame namni kumaatamni kun golgalee yaada kumaatama kenna maaliif fiddanii maali jechuun mala an akka nama tokkootti baay'een dinqisiifadhaa baay'een galateeffadhaa mucaan kun an akka kootitti na keessa jiran jedha maaliif akka yeroo nu fiiltarii gosa meeqa ofitti jiirree laayivii irra teenyee uffata gosa meeqa uffannee kamtu bareeda kamtu caala jennee bitannee teenyee waan budduusii ofirraa qarannutti inni immoo kana fakkaatee akkasitti miidiyaa irratti dhiyaatee hojii isaa tuntuffannee akkasitti nama jireenya isaa ooffataa jirudha. Kun immoo dhugaa galatoomii isa jechisiisa. Galatoomii isa jechisiisa. Amma inni jabaan sagantaan waliin jabaan dhufee amma sagantaa keessa jabaa waliin qoodanneeji yeroo sitti gumnu inni bakka taataafis isaa inni bakka hamiitii dhufees bakka hamii isaa inni bakka kolfaatii dhufees bakka kolfaa isaa namuugaa waan uumameef hojjeta rabbii waan uumeef qaba hunda keenya hunduma keenya waan uumeef qaba sababa malee nunu waan uumameef inneef immoo bakka hangaa jirra ni gaarii ni sharummaasa ni waaqatus qataasa ni hiikus hiikaasa inni maangudummaa taa'ee nama dubbachuu akkuma rabbiitti jiraataa irra rabbi nu haa eegu akkasi amma meemee akkanitti as ba'u ilaalleeyyi sana booda sagantaa keenya isinirraa gabaabsina isinitti deebisuu nu barbaachisu shirri guddiin nu barbaachisu sana booddee keessummoonni keenya SMH Eekeen Maarqos warra jiran guutuun yaada jala kennatanii gara fuulduraatti akkam jedhu warra jala jirtan akkasumas obboleewwan keenya waan kana tolchan hanjaraan dubbanna dhumara dubbanna maaliif dubbinuun kaaba bada waan ta'eef walitti deebisuu barbaachisu wakabaan as goon achi naqan as naqamee barbaachisu irraa gabaabsiisnee galee ከንግድ ካምፓኒ አንድ ሰው ተወክሎ እዚህ መጥቷል። የዛሬው ነገር ሰርፕራይዝ ነው። ሰርፕራይዙን አብረን እናያለን። አሁን መጨረሻ ደቂቃዎች ደርሰናል። እንግዲህ ድሮ ያለፈውን የህይወት ታሪክና አንዳንድ ነገሮችን ተረድተናል። ኤስኤምኤች ባይገባውም ትንሽ ነገሩ ሁኔታው ፎቶዎች ምናምን እሱን ሲያይ ይገባል ብዬ አስባለሁ። እንዲሁም ፈረንጆች ምናምን ፈረንጆች ሰጀሉ ገሩ
sila afaan faranjiiti osoo hin dubbadheefi gaarii ture. Chaayinaanis affeeramanii ajjala jiru. Afaan Chaayinaatiin lamarra ba'ee fi gaarii ture. Waantiyyaanis tawakkaayii faranjootaan Ingilish jedhaan yeroo biraa ta'u wayyee ተወካይ እኔ እኮ ጋብዤ ነው የመጣሁት ቲሸርት ብዬ እንጂ no 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 እነሱ ነው መወከል ያለባቸው እንጂ እንዴ ነው ራሴ የምወክለው? እኔ ነኝ የምወክለው እንጂ ሰው አይወክልም። አንተ ንቅንቅ መጣ እሱ ራሱ አይዞህ ንቅንቅ እሺ አልገባዋል ባለ ጉዳይ ከሆነ ዛሬ እሱ ላላ ጉዳይ የለውም። ደሃን ለማበረታታት ሰርቶ ለመለወጥ የሚተጉ ወጣቶችን ማበረታታት ለሌላኛው ለማንኛውም አሁን እዚህ ጋር ልጁ የሚያውቀው ነገር ስለሌለ ምንም ነገር የሚያውቀው ነገር ስለሌለ መጨረሻ ላይ እናያለን። ያደኖ ወነከለከላ ኮምበሬ ፈሙ ያህዳ akkuma ta'etti taphattoon bartee irraree dhufaa jirra akkas ajoo kaa'e jiris okey toloo balale ሰው ነው የጻፈል እርግጠኛ ነቅነቅ አንተ ጻፍ ምን አማርኛ ሰው ነው የጻፈል ወይ አካውንት ዮዮ ኢንጂነር ነው ወይ ቺኪ ኢንጂነር ነው ይሄ ለተሰራ ኦኬ ቶሎ በል አለኮ ሸ ሙከለም ያደን ነው ቪዲዮ ማሪኒ አማብረከለቱት ኦኬ አንዴ ፈረንጆች ይዘው ሳሉ ፈረንጆቹ ዋና ጀረጀራ ነው ቢ ፈረንጆታ ድንቦቹ እንድትመጣያ ፈረንጆ በቃ ጋር ይቻላል አሲል መለማን ፈንቤን ዩኒቨርሲቲ ለቦት ያዋን ታይ ፈረንጆታ ተማራ ኦማቲ ኮኒ ኮጆ ባይ ቪዲዮ ቤካተፈኒካ ወንድሩ በርባር ሁለታ ጀራ ከናፍስ ጩመት ያደን ቤካተፈ ጀራ ቪዲዮ ቪዲዮ ያደን አደኑን ቁላፍ ነው ትባሱ ደግሞ ማለት ነው። ቆይ ካዩንሳ ላይ ላይ ይለለ ኢሊፋራ ጆሌን ጩፍቲ ኢሊፋራ ከኒያ ነው ዳበርባለ ነው አዲ ባኩማ ናረቦ ነው የተረከባ ጀተካሶት ኤውዳ ናምናመና ጩፌ ኡዌር አንተ ሜካ ፋውንዴሽን ይራም ይከባ እሺ በቃ ተሙሬ ኮሎ ባትላ ከሬ አሲራቦ በከታት ደቤ እና ሰባው ያደን ነው አኪሞ ተከንዲ ከሰቢ asirratti guddisi ኤሰረት aye kottu Kunoo kana fakkaata ammammoo hagamila kana fakkaata hagamila meme hagamila akkaataa kanaan ta'e ammammoo kunoo bifa kanaan uffanni kun fakkaatu kun guyyaarraa suufiin caammaan kophee isaa dabalatee kana hunda wajjin jechuudhaan amma itti goone kana fakkaata sa'aatii kanatti kunoo bareedee kana fakkaata so wanta godhame keessa wanta isin hojjettan daa'ima dabseechi taake abbaa keenya baatee deema hunda namaa injisu Iddoo kan timbiriin kaameraa tokko caalatti nu haala godhu. amma ka gootu yaadannoo sagantaa qabaabsuudhaaf haasawaa booddee goona barcuma yoo jiraate achumatti barcuma kennee fi barcuma seerra taa'u ati gara
وانت اسوسيسي كيتني وانت اسوسيسي بارك SMH'n jira waan ta'eef yaadannu miti qabadhu namoonni support isa gochuu barbaadu akkaawuntii isaatiin nu guddisaa namoonni koomentii irratti jechaa jiru Amaariffaan dubbadhu Mubaariki SMH's asuma jira namoonnis jiru waan ta'eef waan ture itti tolee miti qabadhaa dhiifama wajjin sagantaa xumuree kana maannoo Asmas. This. Aye, quando quella magava de che casati nu guddata Obbolessa che Dottor Professor Kasila yaadannu akkas gaariidha Dr. Professor. Nagama? Akkasi bareedaadha. Gara toomi ulfaadhu baganuu ajajamte bagan si gaafadhe sirraan dhabini ummata keenya obboleessa keenya kana bilbileetiin nama 30tu ijoolleen barnoota ati hojii kana hojjechuudhaaf qophii qaban nama 30tu jiru waan ta'eef akka nu barsiiftu barbaanna. Kanaaf gara Finfinnee deemtee akka ijoollee kana nu barsiiftu feena jennaan ijoolleen kana baratanii hojiidhuma kana hojjetanii jijjiirama nu jiraannaan Finfinnee miti Adama bakka feeti yoo na ergite dhaqee barsiisuudha qophiidha naan jedhee kanaaf namni kuni dargaggeessa hundaaf abbaa galataati deebisee nama jabaadha nama jabaa kanadha erga inni ijoollee barsiisuudha jedhee bakka jiraatu buraayyuudha miti buraayyuun jira buraayyuu bali video kan kee buraayyuudha kaasee gara kanatti nu dhufeera ijoollee barsiisuu dhufee kan biraa wanti inni beeku jiranitti fakkaatu egaa obboleessa keenya galatoom ulfaadhu dhuftee akkasitti yaada kee nu kennuu keetiif oguma kee yuutuubii irra jiraachuu fi tiktokii irra jiraachuu isaa nu himuu keetiif galatoom isiin jechaa har'a wanti nu si barbaanneef akkati dargaggeessa biyya namaa keessa jiruufis dargaggeessa biyya keessa jiruufis akkati fakkeenya taatu dhugumatti ati barsiisaadha akkasuma nu barsiisaadha wanni nu yaadannoo ati gara waan jiru sana fudhu kottaaf yaadannoo jabaadhu kanaafi waan ta'e wayii amaanaa sitti kennina amaanaa nu sitti kennu gabaabumatti jechuudha amaanaa nu sitti kenninu geessitee abbaa nu kenni jennetti nu kennita bakkaati gara naannoo keetitti deebita ijoolleen tiktookii irraa baratanu yuutuubii irraa baratanu xumurarra gorsa nu kennita nu warra biyya namaa keessa jiru tokko biyya namaa keessas taa'ee biyyaa ba'ee ka callisee taa'u siin jira haallis mijachuu fi didees ta'u hojiis dhabee kan taa'u ni jira waan ta'eefi jaraafis xumurarra gorsa nu kennita amma amaanaa yaadannoon sitti kennu fuuteeyyii nama nu kenni siin jennetti nu kennita የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ወንድሞቻችን ይሄ የምታዩት ወንድማችን አንድ ደቂቃ በኋላ በአማርኛ ያለውን ነገርና የተፈጠረውን ነገር አብራራላችኋለሁ። አሁን አይመቸኝም ለመናገር። ካሜራ ካሜራ ረፈጋቴ ካሜራ ረፈጋቴ ያደን ነው ሙለታን ጅሩ ካሜራ ረፈጋቴ ጅሩ ያደን ነው ካሜራ ረፈጋቴ ወይ ዙም ጎዲ ወይ ቲቪ لا اساسيكو اساسيكو ያደን ነው ዳባቴ አሳሲኩ ሲናካ ቪዲዮ ወራበተ ቪዲዮ ወራበታ ከስኒክ ተሉ ቪዲዮ ስርታ ከስኒክ ተሉ ወራበታ
Video akkasinitti tolutti video akkasinitti tolutti si waraabadha. Lakkaa'ii tokko tokkoon itti kenni jechuun ishigiruma shigira tokko lama jedhi fayyuma isaa lakkaa'ii. Inni immoo nama nu geessinee qoodi jennee qooda. Ittani maa? Oma digdama. Angkapa tuh tiken ni akasiti apa tuh berbuat? Tiken ni di si kamera di sini pano gati karena mucat pun. Ada no kamera di sini, tiken ni fititi. Wah, tidak langsung lapan naman ni dek tiken no tanima. Kana fakkaata kuno. Aye, udah sikiti akana gotu malaga kana. Agesa, ifama sidat tafsirnya sila nama kerja ojidan dan dabau energa kanu semua erganna gesite nama burayu kesa juru toko betala tanah mana kata juru gashe mamire je nama toko. Ni beta miuti rakasi etiken di bakal debisi etiken debisi digashe mamire ni beta malakni hundi kanketi kana titin jijiram tu Europe jadi Europe si jijire atinamni kalesa Berishani fi beri kudanin kope nama hodda turte tijalanne ojike tigammanne nu obolanke siyadanne guyya rabbi jede male wa naman ta'u kanketi nama tigesi tokko yon qabdu beka si doksine difamana godi beka si doksine male namna tibarsistu ho injiru dargaggeessi ilaalee barata hundiru fi jaqaba ati fakkeenya keenya ati bu'uura keenya dhugaa baay'ee hojii waan hin gammadeef sagantaa itti qabadhee ofii kiyya waan obboleewwan keenya ilmaan Oromoo kaleessa tapha beellamaa irratti ani gammachiisuudhaaf naa godhan irraa sii godhee kan biraa immoo obboleewwan kee ilmaan Oromoo tokko dubbisee jarillee tole jedhanii mucaa kana gammachiifna osoo hin beekne haga yoomitti kophee hodha manuma kophee moofaallee banatee haa hojjetu jennee murteessinee kan sii goonedha. Uffata kana guutus kan sii bite ana akkanni sii bitamu beekaa goone madarakiitti dhiyaachuuf waan ta'eef jennee akkaataa isaatu yeroo biraa kan keerratti miidiyaa keerratti dubbatta baga gammadde kan keeti galii ittiin akkati hojjettee jijjiiramtu gatiin beekuufan kana sagantaa kana sii qopheessee si jajjabeessee egaa obboleewwan keenya dargaggoonni biyya keessa jirtan yoo isin hojiin tuffan yoo jabaattan akkuma isin jettan waaqayyoon yookaan rabbi garan beekamneen rabbi waan ta'e wayii wakkalee wakiilii isinii godhee akkasitti isin badhaasuun mala waan ta'eef bakka jirtan hojjedhaa hojiin tuffatinaa
baradheeraan jettee haga ganda keessa deemtee araada adda addaatiin qabamurra akkasaa mataa gadi qabatanii akkasiin hojjettan hojii kamtunuu kabaja akka ta'e isinii ibsuu fi obboleessa keenya baga gammaddee baga milkoofte hin bohaaramu fidin nu isa ilaaluu barbaanna adda guyyaa adda waa tokko tiktookii irraa ilaaluu barbaadaan jiru akkasii warri asirra jettan ያደ ከሰን ከነቱ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ወንድሞቻችን ይሄ የምታዩት ወንድማችን ስሙ ግርማ ይባላል። የሚኖረው ቡራዩ አካባቢ ነው እና የሚሰራው ስራ ሊስትሮ ነው። 12ኛ ክፍል ትምህርት ከጨረሰ በኋላ የመንግስት ስራ አላገኘም ወይ ደግሞ እንትን የቁጭ ብዬ የመንግስት ስራ ጠብቃለሁ ምናምን ሳይል እንደዚህ ቆሾ ሊስትሮ እየሰራ እናቱና ደሃ አባቱን የሚያግዝ በጣም ጠንካራ ወጣትና ሌላውም ወጣት ተምሬያለሁ ብሎ ከሚቀመጥ እንደዚህ ሰርቶ ቆሾ የትኛውም ስራ ካልተደከመ ሳንቲም አይገኝም። እንዲሰሩ ምሳሌ እንዲሆን ብለን ነው ዛሬ እንደዚህ ሽልማቱን ያዘጋጀ ነው። ስፖንሰሩ ከሰፖርተሮቼ እንዲሁም ደግሞ ከኢድሪስ ጋር ባደረኩት ጫውታና በቃል በገባሁት መሰረት አንድ ብዬ ዛሬ ይሄን ወንድማችንን እንደዚህ ሰርፕራይዝ አድርገናል። ሁላችሁንም እዚህ ስለተገኛችሁ እናመሰግናለን። የትኛውም ሰው መስራት አለበት፣ መጠንከር አለበት፣ ጸሎት ማድረግ አለበት ነው ብላችሁ የሆነ ጸሎት ለምኗል። ይሄ ልጅ አንድ ቀን ጸሎት አድርጓል። ጥሩ ጸሎት እግዚአብሔር ደግሞ ተንፈቀናል። አናውቀውም፣ አያገኝም፣ አላውቀውም። ሚዲያ ላይ ነው ያገኘሁት። ጽናት አደረግ ይሄ ነው፣ ሌላ ነገር የለ። ሰርፕራይዙ እሱ አያውቅም ነበር። አሁን ገና ነው ያሳወቅነው። አስዩባ ሲጉርባ ከነስ ቪዲዮን አዝበይቲ ዋን እጅደጋም ያዱበቱ obboleewwan keenya sagantaan nuti qopheessine kana ol galtanii yaada kennachuun mirga keessan hangara kiyyaan xumuree doktor xiqqoo fi dubbachuullee hin dandeenye beektee xiqqoo hin boo'e beektee barbaanna dhiis miiruma keessa taa'ee isa barbaanna maal ilaalu barbaanna wanta miira keessa galchuu malee wanto laas naa gammachiisu yaadannoo akkaawunti ani yaadannoo haalli isaarra naan gallee akkaawunti bilbilli lama wal bira yeroo taa'u walitti bu'aa isa kakkeetti miyuutii qabadhu taa'i kan isaatiin waa softe sii wayyaa doktor as immoo doktor piroofeesar hin jedhin doktor piroofeeshinaal jedhi mubaarik galatoon obboleessa koo nu gammachiifte gammadii obboleessa kee gammachiifte gammadii warras jala jirtan hundi keessan hojiin eenyuun hun jijjiiraa ani mala jalqabuudhaaf waan ta'eef isin dursee hin dhageessu warri eebbisuu dandeessan mubaarikiin illee eebbisaa isallee birriittiin jijjiiramu maallaqattiin jijjiiramu maallaqattiin badoo osoo hin taane maallaqattiin jijjiiramu rabbisaa haa taasisu isaaf illee du'aayii godhaaf hundi keessanii galatoomaa keessuma taa'ee isin dhaggeeffadha. الفادو سلمة دبلة سوسي كنا من واتك دبدولا تا مبارك أيه دبتو بونا نما إسم تلا دلة أجرو كيفا فيه أجرا بيا مجامع إن نوانته إتنا سمنه ميرا كيسة جرا يادنو فيديو بندو ميكي راكاسي ماذا كتير غلطو ما جدي أسبوع سلالو فينا جدي فتامو كنجي ديران بوريلي يرونان نوغلو akkaawunti isaarratti maallaqa isaana qatee akkan itti galuu qabu itti dubbanna. Akkaawunti isaarra galchee ka'ee ganama waliin galtanii akkaawuntii irra galchitanii sana booda gara naannoo akkaawuntii qabaan illee banatee cheekii fudhatee deemuu qabu malee birrii baatee deemuu qabu. Uffatee zannatee dhaqee dargaggeessa biyya keessaallee kakaasuu hojiitti nu dammaqsuu qaba. Fakkeenya ta'uu qaba. Kana caala guddate. Girma. Isa xiqqeessiti yaadni mubee naan ibsaa. Tole girmarraa xiqqoo isaa dhageenye kana. Girma.
Beekaa tokko fedhu baduu girmaas baheeti. Videos baheeti mata isheetii galatoomaa jedhe. Natti hin tolle dubbachuuf hin dandeenye. Hundi keessanuu galatooma. Yaadillee yaada kana yaaddee kana gochuu eebanii jecha hin qabu ammaaf amma homaa ibsachuu hin danda'u. Galatooma hundi keessanuu. Gammadeettaa moo herreefatti? Akkamitti akka gammachiisaa ta'u waan natti hin tolleef amma. Riifama guddaa sirrifachiisee miti miskiina koo beekaatanii akkati rifattee gammaddee guyyaa kana yaadattee jettu kan akkasitti godhee dhugaa wallaahi hin beekun ijoollee barsiisuu dhufenni. Leestiroo akka todhan ijoollee magaalaa Finfinnee keessa maatii hin qabne akkasiin ciisanii bakkeerra bulan 30 walitti qabamanii jiru. Waan guyyaatti argatu anatu kafalaa fi inni dhaqee barsiisee galuudhaaf dhufe malee kana neessuufis hin eegne maalis hin eegne maallaqa kanas hundas hin eegne dhugaa nama rifachiisa. Soorii obboleessa koo yoo akka xarraatti rifattee raatte nusi gammachiisuudhaaf sarpiraayizii si goone dhiifama siin jenna. Uummata keenya waan dubbattan dubbadha yaadannootis dubbadhu. Galatooma sagantaa keenya akkasitti xumurameera. Yaada keessa wal galtanii kennachuu dandeessu. Isin jenna zakaaf kan su'aameera silaa. Obee ulfaadhaa hundi keessaniyyuu ijoollee Oromoo guddaa ulfaadhaa kabaja guddaan isiniif qabaa. Anis akka yaadannootti waan hedduu dhugaa rabbiitiif kana waan isiniin jechuu hin dandeenye guyyaa dheengaddaa irraa kaasee hanga yoonaa gammachuu guddaa dhugaadhaaf yoo ta'e jechuudha. Gammachuu guddaatu keessoo keenya jira. Innis maanni ijoolleen Oromoo amma kana tumsa walii gochuun wal jaalachuun wal kabajuun nuyi waan addaa dhugaadhaaf yoo ta'an keessa kootti gammachuu guddaan of keessaa qaba. Har'a mucaa kana bakkeen deemee gara Burraayuu irraan gara Finfinnee dhufee wal fudhannee maallaqa isaa baasnee mucaan kun yoo xiqqaate dhaloota irraa barata. Kana darbee amleensaa akka ol ka'ee boru namni akka hojiin tuffanne namni kamiyyuu iddoo gadeetti akka of hin arginee fi nutis guyyaa irraa kan ammoo ulfaadhaa warri biyya keessa teessanis biyya alaa teessanii maallaqa keessan qarshii garaagaraa baasuudhaan dhufaana taatan qarshii 1,150 ol baasanii har'a huccuu bareedaa kana maallaqa bareedaa kana itti kennitanii yaada keessan biyya keessa jireenya qaala'insa akkas fakkaatuun warri maallaqa keessan dhufaana taatan hundi keessan iyyuu ulfaadhaa anillee jecha isiniif hin qabu. Obbolaa keenya kana mucaan amma isin argitan kun dhugaadhaaf yoo gale mucaa yeroo baay'ee yaada ibsatu yeroo baay'ee gadi taa'ee naamusaan hojii isaa hordofatu keessaa nama tokko waan ta'eef warri iddoo kanatti argamtanii mucaa kana jabeessuudhaan maallaqaan yaada dhufaana taatan hunda keessan iyyuu bakka kana buutan rabbitti isiniif haa buutu wanta si yaaddan rabbi isiniif haa milkeessu keessumaa dhugaadha. Rakkoo gargaarsaa irratti osoo hin jedhin rakkoo garaagaraatti dhufaana taatanii akkasumallee beera gammachuu osoo hin jedhin warra dhufaana taatanii mucaa kanas akkasuma warra dhukkubsate warra beela'e warra gaddaa baasuu keessatti qooda fudhachaa turtan ulfaadhaa galatoomaa. Anis gama kootiin bakka barbaaddan kamittiyyuu iddoo barbaaddan kamittiyyuu nama na argattan naman deemee tajaajila hawaasa kootii karaa bilisaa tajaajila hawaasa kanaa kennu waan ta'eef